Ara warra rifeensi isaa caccabu qacceedhaan walitti goggogu yeroo filuudhaaf ta'u hin filamneef irraa walitti goggogu. Sababa inni akkas isinirraa ta'uu fi furmaata isaallee isiniif hima inshaallah. Haga dhumaan afaana turaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Tokkoffaa irratti sababni rifeensi qacceedhaa goggoguuf kan namaaf hin filamne dogongora rifeensa keenya eega dhiqannee booda goonuudha. Innillee maal isinitti fakkaate? Rifeensa keenya erga dhiqannee booda akkasumatti yeroo takka yeroo jiidhaa san dafee nama addaan bahaa dafees namaaf filamaa nama hin dhibu. Filleetuma walitti marree dhiifnaa boromtaa yookaan ammoo guyyaa lama boodatti deebinee yoo rifeensa keenya hin fillaa yookaan qibaatii dibnaan jennu rifeensi goggogee akkanumatti wal seenee addaaniyyuu namaaf hin bahu. Sababa sanarraa kaka'e yeroo nu filuudhaaf seennu waan wal qaqqabatu hidhaa qacceen isaa walitti nurraa qaqqabama. As dura maal dalage isinitti fakkaataani gaafa biyya kana tokkoffaa dhufu yuutuubii lallaalaa yuutuubiin afaan oromolleen hedduu hin jiru yuutuubii warra afaan amaaraa kana laalee irraa dhageeffadhee maal jedha isinitti fakkaata rifeensi keessa yeroo jiidhaa hin filinaa yoo filtanii jettanii akkuma laafaatti rifeensi hundeedhaa bubuqqa'aa kanaaf rifeensa jiidhaa hin filinaa rifeensa haga inni gogutti ka jedhu dhageeffadhee akka kiyyaatti anarraa dhugaadha uume wanti yuutuubii irraa dhagee hundi anaaf dhugaa mitire fuudhee rifeensa kiyya yeroo dhiqadhu hin filu haga inni goggogee jedhutti rifeensi maal narraa ta'e rifeensi goggogaadha yeroo anan fila jedhu akkanatti wal seenaa hin beektan rifeensa yeroo dhiqattanii jettan akka malee wal seenaa sanarraan goggogee jira addaan baasuun iyyuu fala biraati yoo addaan baasa jedhe goggogee jira suuta filee on jedhu walitti caccabaan kun keessaa ba'a eegas akka kun na baasaa hin jiru rifeensa kiyyaaf hin taane jedhe akkuma duriitti deebe. Kanaaf rifeensa keenya wayita dhiqannee irraa baanee akkasumaan yeroo inni jiidhaa san dhiqnee fillee dhiisoo osoo hin taane shaaworii keessaa yeroo gadi baane rifeensa keenya jiidhaa san haga inni goggogee hin jenne ka bishaan akkanatti irraa gadi yaa osoo hin taane bishaan irraa goggogsine isa jiidhaa moisturaayizii san ka gogaallee hin ta'in ka jiidhaallee hin ta'in ka yoo akkanatti qaqqabattan ammoo qaqqabbanaa ha moisturaayizii isiniyyuu hin beektan jedhee yaada. Ka bishaan irraa qoore garuu rifeensa jiidha irratti qibaatii dibatuu qabdanii akkasitti walitti filtanii dhiisoo osoo hin taane qibaatiin ammoo lafeetti osoo hin taane matatti dibatuu qabdan lafeen haga inni gogu yoo eegdanii bareedaadha. Lafee jiidha irratti qibaatii yoo dibdan forforii namatti baasa jedhama. Dhugaallee ta'uun beeku garuu wallahu alam haa ta'u anillee lafee jiidha irratti qibaatii hin dibadhu. Lafee isaa osoo hin taane rifeensa qofarratti rifeensa dheeraa qofarratti akka dhiqannee shaaworii keessaa gadi baane rifeensa keenya fillee dhiisoo osoo hin taane qibaatii dibuudha. Akkasitti qibaatii waliin yoo nu isa jiidhaa san qibaatii dibnee kadhahannee yookaan ammoo akkanatti mammarree rifeensa keenya dhiifnu ta'e borumtaa yoo nutti deebinee rifeensa keenya hiiknu rifeensi keenya moisturaayizii ta'ee laafaa ta'ee qibaatii san waliin yoo nu fillullee walitti hin qabatu akkanumatti addaan bahannee keessattuu qibaatii fufurdaa dhoqqee akkanaa kana faa yoo qabaattan akka malee bareedaadha rifeensa qaccee goggoguuf akka malee qaccee laaffisaa. Qibaatii sirriitti dibaatii bakka 2-3tti gadi dhahadhaa borumtaa yoo isin hiiktanii jettan walitti hin qaqqabatu yeroo filtanis laafaa ta'e yoo suma filaa keessaa namaa gadi bahaa qacceelleen akkanatti walitti qaqqabatee namaaf filamuu didee walitti hin mammaramu mokkoraa laalaa isiniin jedhan garaagarummaa duraaniitiif ka ammaa hin argitanii. Lammaffaa irratti dogongorri nu hojjennu keessaa ammas rifeensa keenya irra rafna. Halkan kana rifeensa asii achirra gaggalaa bulla waan ta'eef yeroo nu kaane ganama kaanee hin filla jennu rifeensi wal seenee halkan irra gaggalaa bulle akkanatti wal seenee jira filuudhaaf akka malee nama rakkisa namatti jabaata. Kanaaf yeroo rafnu yoo danda'amee nuuf kamijatu ta'e bakka 2-3 ofirraa gadi ashamnee quxurxurii ta'e yookaan ammoo gadi sirreefnee gadi ashamnee ta'e ofirraa yoo akkasitti gadi dhoofnee rafne bareedaadha. Yoo akkasitti ammoo nuuf mijatuu dide shaashii matatti kaahannee yoo rafne bareedaadha. Shaashii matatti hidhannee yookaan ammoo koofiyaa mataadhaaf qophaa'e akkanaa kanneen fa'aa matatti kaahannee yoo rafne akka malee nu gargaara. Hoo akkas hin ta'in halkan irra rafaa bullaa asii achi gara gaggallaa rifeensa keenya caccabsaa bullaa achi deebinee yoo nu hin filla jennu rifeensa akkanatti wal seenaa walitti gadi caccabaa filamuudhaaf akka malee nama rakkisaa. Lammaffaa yookaan halkan bakka 2-3tti dhahadhaa bulaa yookaan ammoo shaashii hidhadhaa bulaa shaashii malee akkanaan rifeensa keessanirra akkanaan rafinaa isiniin jedha. Sadaffaa irratti bakka rifeensa sirreessuu kanatti maal arga isinitti fakkaata? Namni gariin akka rifeensa isaa qaccee xiqqishumallee irraa tuqan hin barbaadu. Waan rifeensi irraa gabaabbatutti fakkaata. Amma keessattuu istireetii fa'aa kinoo gadi sirreessanii fi yoo jedhan qacceen isaa du'aa qaba qacceen isaa ka goggoge qaba xiqqishurraa si muroo jedhanii narraa muriin namaa hin jedhan. Rifeensa dheeraa akkasumatti dhiifatuuf barbaada waan irraa gabaabatutti fakkaata.
dhuguma rifeensi muran hin gabaabatu hin jedhu garuu rifeensa muruun fayyaa rifeensaatiif bareedaadha. Maaliif isinitti fakkaate rifeensi ka dheeratu hundee bakka kanarraa achi dheerata malee qaccee dheerinna kanaan hin dheeratu. Ka dheerinna kanaan dheerate qaata dheerate irraa bahee rifeensi ammoo ka bahu hundee kanarraa asii gabbaha. Ka asii kun ammoo ka dheeratee gadi bahe kun ammoo goggogaa dulloomaa dhufa waan ta'eef asii haara igzee bahaa dhufu. Kadhumaa kun ammoo dulloomaa dhufa. Yeroo dulloomu maal ta'a isinitti fakkaate walitti qaqqabata. Qacceen isaa kun hin qaqqabata walitti qabata akkana walitti gogaa yoo ati filtullee yoo ati silaa asiin filteettu asii walitti qabata asii filteettu asii walitti qabata. Qacceen isaa hin goggoga akkanatti wal seena. Yoo ati silaa filtu waan inni asiin qacceen walitti qabatuuf ka hundee kana sirraa buqqisa yoo ati asii humnaani addaan baasuudhaaf ka afaanii kana asii akkanatti filtaa. Ka ammoo ka asii kana waan harkisaa jirtuuf akka ka hundee kunillee sirraa bubuqqa'u goota qaccee isaa sana yoo ati ofirraa murre. Kanaaf qaccee rifeensaa keessan ofirraa mura. Qaccee rifeensaa muruun bareedaa. Qacceen rifeensaa yoo ka hin muramne ta'e rifeensi keessan yoo ka qacceen isaa duddu'ee walitti qabatu taate akka rifeensi keessan hundee kanarraa buqqa'u sanirraa taasisa. Asii isiniin filtanii qacceen isaa walitti qabataa waan ta'eef yeroo isin asii addaan baasuudhaaf humnaan akkanatti gootanii filtan ka asii kanatu harkifataa ka asii yeroo harkifatu akka hundeedhaan illee sanarraa bubuqqa'u gootanii saniin alatti illee rifeensa akkanatti wal seenee namaaf hin filamne nama dhukkubaa. Kanaaf ji'a sadiin ta'ee afurtiin ta'ee xiqqeessaniituma qaccee du'aa isaa qaccee irraa yoo cirtan bareedaadha. Afuraffaa irratti ammallee rifeensa akkas nama dhibu ka qacceedhaan walitti qaqqabatu kun qibaatiin akkanaa kun akka malee bareedaadha. Qibaatiin amma dhoqqee kasin agarsiisu kun akka malee bareedaadha. Rifeensa qaccee hin laaffisaa. Rifeensa goggogee wal seenee akka addaan bahu godhaa qaccee hin laaffisaa. Rifeensi jechuun iyyuu qaccee isaati. Qacceen isaa ammoo yoo walitti qaqqabatee caccabee qacceen isaa badee sirraa ka hin filamne kasiif hin sirroofne ta'e rifeensi hundiyyuu sababa qaccee sana sirraa baduun mala. Kanaaf rifeensa qacceen goggogu ka qacceen namaaf hin filamne ka walitti goggogu qibaatii dhoqqee akkanaa kana yoo dibattan bareedaadha. Akka qacceen isiniif laafu isiniif taasisti qibaatii kana mana keessaayyuu hin dhabinaa yoo argattan. Kana qofaa miti ka amma kana dhoqqee kana kama fedheyyuu haa ta'u kun ammaan ka qabu isin agarsiisaa jira waan ta'eef kama fedheyyuu haa ta'u qibaatii isin qabdan ka dhoqqee ka akkanaa kana qacceedhaaf yoo fayyadamtan bareedaadha. Keessattuu maajikiin kan akka malee jaaladha. Rifeensa hin lallaaffisa. Qibaatii dhoqqee kama isin qabdan itti fayyadamaa. Ammoo wanna isaa kana hin dibinaa lafee isaa kana lafee mataa keessanii kana hin dibinaa yeroo dibattan qaccee qofa ka isin dibachuu qabdanii akkuma argitan kana jabaa waan ta'eef waan jabaatuuf yeroo isin mataa keessan keessa dibattanii jettan akka laafaatti isin hin dhiqamu yeroo isin dhiquudhaaf taatanii mataarraa dafee isin hin bahu qaawwa mataa kana sanirraa duucha akkasumatti yoo ammoo hafee jedhe xurii isinitti ta'aa daffa wajjin forforii fangasii baakteeriyaa adda addaa forforii illee isinitti baasuu danda'a. Kanaaf mataa keessan dibatinaa mataa keessaaf gaarii miti ka inni gaarii rifeensa dheeraa kana qofaa fi keessattuu qacceefaa dibdanii galgala wajjin dhooftanii yoo jettan borumtaa hiiktanii istaayilii barbaaddanii yoo wannaa godhattan akka malee bareedaadha. Kana fakkaata inshaallah wanta rifeensa balleessu hedduutu jira. Kana qofaa miti yeroo biraallee bal'innaan isinii hima. Arraafammoo asitti dhaaba inshaallah. Viidiyoo kana yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti irraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.